wiirtuu godina Arsiitti kan argamu galma amantii waaqeffannaa Tulluu Cilaaloo haala hundeeffama ijaarsaa fi bu'aa bayii taasisa keessatti bu'aa galmichi argamsiise akkasumas gama isaatiin babal'ina galmootaa keessatti qooda taphate isiniif dhiyeessina. Gaba kanatti dhufuudhaan dura galmi gaafa hundeeffamu magaalaa Asallaa ganda sadii keessatti hundeeffame mana kiraa keessatti hundeeffame jechuudha. Achirraa ka'eeti ganda magaaluma Asallaa ganda sadiitti ammallee keessaa haalli rakkoon tokko waan tureef gama sanitti jijjiirannee jechuudha. Ganda sadii keessa naannoo waggaa sadii erga turreen booda haalli itti silaa argitee abbaan manaa sunillee amalli haalli itti qabate haaluma gaariin ture. Haa ta'u immoo inni iddoo sanitti ijaarsa biraa itti fufuu waan barbaadee fi sababa sanii hawaasa naannoo san jiru wajjin illee haaluma gaariidhaan gammachuudhaan jaalalaan waliin ture jechuudha. Galmi Tulluu Cilaaloodha. Osoo laayinsii dhaabbata irraa hin fudhatin illee dhaloota wal argaatuma turanii sanan duratti 2006 2007 wal argaa ture dhaloonni ergasii immoo laayinsii 2007 hagaya gara sila naannoo guyyaa 19tti jechaadha kan argate. Isa magaalaa gaafachaa turre isa galmaarraa isa magaalaa gaafachaa waaqeffataadha. Waaqeffataadha immoo hin jedhan haa ta'u kan achi keessallee deddeebisaa yeroo dheeraa booda nuuf milkaa'eera. Waa bayii sana caalaa garuu inni guddaan asitti wantoota innaa galma kana ijaarru innaa sana ani koree keessallee wannan tureef innaa ijaarru asitti wanti guddaan hannu mudataa ture. Namoonni jiraattonni amantaa biraa hordofan abbootiin amantaa innaa nuti galma kana iddoo kanatti saayit bilaanii qabannee ijaarru agartee warri silaa daba sun shira hawaasa duratti ijaaraa turan suni bakka kanatti namoota hedduu walitti qabatanii dhufanii jechuudha. Akka galmi kun ijaarame kaayyoo biraatiin namoota walitti qabatanii dhufanii guyyaa sanatti namni mana nu ijaaru sun namoota dhufan keessaa nama beeku qaba ture jechuudha. Guyyaa sana abbaan amantiidhaa mana amantii akka uffata abbaan amantiidhaa uffatu san lafa kaayatee masqalii isaa keessa kaayatee hawaasuma fakkaatee haalli itti iddoo kanatti nama sadii itti qabame. Amantiin kee maali gaafa naan jaa waaqeffataadha gaafa jettuuni anillee waaqeffataadha amantii keetiin si gaafadhee haalli itti nu jaanfaatu ture jecha. Galmi kun eega ijaarame sochii taasisee waan hubachiise qaba. Warra kaleessa akka diinaatti wal baqatu obboleessa kalee akka diinaatti wal ari'u wal mancaasaa ture san akka obboleessatti wal jala yaasuu danda'ee jira jechuudha. Tarkaanfiin haga taappellaa diiguu ibsaa nurraa kuchisiisuu ibsaa fayyadamnu akka fayyadamne gochuu wantoonni godhaman san jidduutti namoonnumti naannoo kana ijoolleen kun nama hin tunne ijoolleen kun amantaa namaatti hin bu'anii ijoollee nagaadha jedhanii ragaa ba'an turan. Isa booda erguma sana dandamannee dhaabbanneen booda amma wanti jiru amantaan kun amantaa nagaa ta'uu amantaan kun amantaa kamiyyuu saba kamiyyuu kan hin tunne nagaa waliin jiraachuu qofa warrootuma gaafa san nutti dallanaa nutti deemaa turanuyyuu sana booda ni saalfatu. Dhaloonni immoo har'a sagantaa kana baratee gaafa isaan dararrii san hunda nurraan ga'anii waan san dhiisanii duubatti jechuudhaan argitee nagaa barbaaduun irraa mul'ata jechuudha. Kanaaf immoo furmaata kan fide barnoota amantii waaqeffannaatii jechuudha. Qoddoo galmachaa misoomsuudhaanoo sochiin jiru maal fakkaata? Inni jalqabaa wantoota akka biqiltuu ejersaa kanneen dhaabutti jira. Kun amma ejersaa jechuudha. Inni kun ejersaa. Oromoo jennaan waan Oromoon qabu guututti abbaadha jechaadha. Oromoo namni ta'e namni Oromoodhaaf hin jedhu waan Oromoon qabu guututti qabeenya Oromoo guututti abbaadha jechaadha. Kana waan jedhu afaan Oromoo jaalatanii amantii Oromoo jibbuun hin ta'u jechuudha. Of ta'uunuyyuu of danda'uudha. Akkuma hubatamutti dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa akkaataa itti dhiyeenya lafaat irratti hundaa'uudhaan caasaa isaa kan wiirtuu godinaatis haa ta'u koonyaalee akkasumattis giddugala mijeeffatee daangaatti tolfata. Haaluma kanaan godina Arsii keessattuu godina Arsii gama bahaatitti argamu keessatti jechuudha. Galmoonni gama Harargee lixaatitti dhiyaatanii argaman kanneen akka aanaalee Shanankooluu, Gololchaa fi kanneen biroo gama wiirtuu amantii waaqeffannaa Harargee lixaatitti kan taliigamaa jiran yommuu ta'u, galmoonni aanaa Martii akkasumas aanaa Jajuu darbees aanaa Siree
fi naannoo kana jiran immoo gama wiirtuu Shawaa Baatiitti dhiyeenya lafaatirraa kan ka'e caaseffama konyaa naannoo sanitti hundaa'uun haaluma wal fakkaatuun gama Cilaalootii fi achirraan gara lixaatitti akkuma argamanitti haaluma lafti dhiyeenyaa fi teessuma tajaajilaaf mijatuun galmi amantii waaqeffannaa Tulluu Cilaaloo teessoo wiirtuu amantii waaqeffannaa galmoota toora kanatti banaman kan godina Arsii keessatti argamaniiti jechaadha.